jijjiirama hawaasaa keessatti yookiin hawaasni tokko jijjiiramuu keessatti kanneen bu'uuraa fi ijoo ta'an I think hanga abbaa shanii takka jira. Isaan san karaa gabaabaadhaan wajji ilaalla. Tokkoffaa fi inni jalqabaa social change, jijjiirama hawaasummaa jechuun maal jechuu akka ta'e, the term social change encompassing a range of the typical social and civic outcomes. Jechi jijjiirama hawaasummaa jedhu bu'aa hawaasummaa, outcomes jechuun bu'aa hawaasummaa yookiin civics, typical jechuun baratama yookiin idilee jechuudha. Hawaasa idilee hawaasa yookiin lammiilee idilee hubannoo fi awareness jechuun hubannoo fi hubannoo irraa eegalee hanga maalii deema from increased ilaal hubannoo fi hubannoo wal hubachuu fa'aa irraa eegalee to attitudinal change, jijjiirama ilaalchaa hanga jijjiirama ilaalchaa, increased civic participation, hirmaannaa lammiilee dabaluu fi building of public wealth, fedhii yookiin ijaarsa fedhii uummataa. Building jechuun ijaaruu, fedhii hawaasaa takka ijaarsa fedhii hawaasaa. To policy change that correct injustice. Amma injustice yeroo jennu maal jechuudha? Haqummaa dhabuu. Justice yoo inni garuu haqummaadha. Kanaaf hanga jijjiirama imaammataa, poolisii jechuun imaammata, hanga jijjiirama imaammataa that correct haqa dhabuu yookiin haqummaa dhabuu san sirreessutti kan include godhuudha yookiin encompasses godhuudha jechuudha, kan hammatudha jechuudha. Acknowledging that social change that start with the individual social justice. Jijjiiramni hawaasummaa kun yookiin social change, jijjiiramni hawaasaa nama dhuunfaa irraa jalqaba. Eessarraa eegala? Nama dhuunfaa with the individual, nama dhuunfaa irraa jalqabuu akka qabu, akkasumas haqni hawaasummaa maal akka ta'e beekuudha jechuudha. Acknowledging jechuun beekuu jechuudha. Eessarraa jalqaba? Nama dhuunfarraa hanga haqa hawaasummaa sanii beekutti kan deemudha jechuudha. Inni lammaffaan jijjiiran keessaa civic engagement yookiin hirmaannaa lammiilee. Engagement jechuun hirmaannaa yoo ta'u, civic jechuun lammiilee. Hirmaannaa lammiilee. Civic engagement refers to many ways in the people participate in civics. Hirmaannaan lammummaa jechuun many ways karaalee hedduudhaan namoonni jireenya lammummaa isaanii yookiin namoonni jireenya civikii jechuun laayifiidhaan jireenya lammummaa isaanii, hawaasummaa isaanii yookiin hawaasummaa keessatti hirmaachuu, jireenya isaanii keessatti hirmaachuu, hawaasummaa keessatti hirmaachuu fi politika yookiin siyaasa keessatti hirmaachuu fi kan of keessaa qabudha. By doing so fi kana gochuudhaan jechuudha. By doing so kana gochuudhaan express their engaging citizenship. Lammummaa engaged jechuun lammummaa bobba'e isaanii ibsachuu agarsiisa jechuudha. Express godha ni ibsa their engaged, hirmaannaa lammii saniiti agarsiisa jechuudha. Yookiin hirmaannaa lammiilee agarsiisa. It ranges from the proactivity becomes a better
information to participate in public dialogue on issues. Kana jechuun proactivity jechuun of eeggannoodhaan dursitee of eeggachuu jechuudha. Of eeggannoodhaan odeeffannoo fooyyee informed jechuun odeeffannoodha. Odeeffannoo fooyyee argachuu irraa kaasee hanga diyaaloogii hanga marii uummataa dhimmoota irratti ishuu jechuun dhimma hanga diyaaloog jechuun mariidha. Pablikiiti mariin sana maali ta'u marii uummataa dhimmoota irratti hangasitti deema jechuudha. Maalirraa kaasee informationii dhugaa takka argachuu irraa kaasee hanga marii uummataatti from voluntary to voting and community organizing. Jechuun tola ooltummaa irraa kaasee hamma filachuutti yookiin tola ooltummaa irraa kaasee hanga sagalee kennuu yookiin filachuu voting jechuun sagalee kennuudha. Community organizing uummata qindaa'e to political advocacy. Advocacy jechuun abukaattoo jechuudha. Nama bakka sii bu'ee waan takka sirraa dubbatu jechuudha. Kanaaf ilaa hanga dhaabbilee siyaasaa uummataa hundeessitee uummataaf bakka abukaattoo taatutti deema jechuudha. Defining characteristics of active civic engagement is commitment to participate and contribute to the improvement of one community. Kana jechuun amalli hirmaannaa yookiin karaktariin hirmaachuudha. Amalli hirmaannaa lammiileen sochii qaban yookiin aktiif ta'an sochii qabu ibsuu akkasumas kana keessatti hawaasummaa community takka neighboring yookiin uummata ollaa jechuudha. Uummata ollaa nations saba jechuun saba isaanii saba ofii fooyyeessuuf hirmaachuu jechuun participate ta'uu fi gumaachuu contribute godhuu jechuudha. Kan kutannoo qabudha jechuudha. Civic engagement may be either measure or means of social change. Hirmaannaa lammiilee yookiin civic engagement may be either maal ta'uu danda'u inni haalaa fi yookiin kontekstii fi social change depend on the context and the entity of the effort. Haalaa fi akeeka jechuun entity of effort akeeka carraaqqii yookiin akeeka tattaaffii irratti hundaa'uudhaan isaan kanarratti depend on ta'uudhaan meesharii yookiin saffartuu yookaan means karaa jijjiirama hawaasummaa ta'uu danda'a jechuudha. Maalirratti hundaa'uudhaan haala jiru sanarratti hundaa'uu fi akeeka dalagaa isaanii yookiin carraaqqii isaanii sanarratti hundaa'uudhaan saffara jechuudha. Maaliif yookiin saffara akkasumas means karaa jijjiirama hawaasaati jee lafa kaa'aa jechuudha. Inni sadaffaan civic dialogue har'a yeroo transformation of social yookiin akkamitti hawaasa tokko jijjiiramaa kan jirru jirra. Don't forget. Civic dialogue jechuun marii lammummaa haa jennu dialoogii yookiin marii lammummaati. Marii lammummaa jechuun maal jechuudha? Marii lammummaa jechuun civic dialogue is dialogue in people explore matter of civic importance and consider the dimension of a civic or social issue. Mariin lammummaa marii namoonni dhimmoota barbaachisoo yookiin maatarii dhimmoota lammummaan dhimmoota barbaachisoo fi lammummaa uummata barbaachisoo qabanii fi explore jechuun qoratan jechuudha. Maal dimensionii yookiin karaa jechuudha. Dhimmi lammummaa yookiin ishuun siivikii yookiin dhimmi hawaasaa
hawaasa yookiin or decision of consequence to their life. Murtii jireenya isaanii amma murtiidha. Decision jechuun murtii malee jireenya isaanii hawaasa isaaniitii fi community jechuun hawaasa isaanii uummata isaaniitii fi hawaasa isaanii irratti bu'aa qabu ilaaluudha jechuudha. Inni kun gabaabumatti maali gaa inni? Civic dialogue. In this context, dialogue defines as two or more parties with differing viewpoints working together, common understanding in an open-ended, most often face-to-face format qaba jechuudha. Haala kana keessatti in this context jechuun haala kana keessatti dialogiin yookiin mariin lammummaa yookiin mariin qaamolee lamaa fi dialogue defines qaamolee lamaa fi qaamolee lamaa ol gidduutti gaggeeffamuu qaba. Ilaalcha adda addaa qaban yookiin viewpoint jechuun differing jechuun garagara jechuudha. Ilaalchota garagaraa kan qaban bifa maal ta'een bifa open-ended banaa ta'een yeroo baay'ee akkasumas often open-ended most often banaa ta'ee fi face to face format fuulaan fuulatti yookiin wal dura taa'anii gara hubannoo walootti yookiin working together a common understanding gara hubannoo walootti yookiin hubannoo waloo waan irratti walii galan hojjetan jedhamee ibsama jechuudha. Gara hubannoo walootti workingiin isaanii yookiin hojjetan jedhee mul'ata. Yeroo baay'ee wal qabsuu danda'a. Sirriitti adda baasaa sirrii ilaalaa. Inni qaama lamaa fi paartii lamaa fi lamaa olitti gaggeeffama. Akkasumas open minded haala ilaalcha garagaraa ni jira jechuudha. Open ended jira yeroo baay'ee fudhata. Fuuldura teesseeti walitti haasofta. Garuu gisee walitti haasoftu kana wal hubannoo walootti kan hojjetamu jedhamee ilaalama. In dialogue, multiple and possible conflicting perspectives are including rather than promoting a single viewpoint. Wanni ijoon asii qabachuu qabdu dialoogii yookiin marii isaan gaggeessan kana keessatti maaltu beekama? Ilaalcha jechuun multiple ta'e baay'ee ni fudhatan. Perspective jechuun ilaalcha baay'ee ta'e multiple ta'e ni fudhatan. Possible conflicting kan wal mormisiisuu danda'u ilaalcha sanis kan include godhu rather than garuu promoting a single point of view osoo ni beefe ilaalcha qeenxee yookiin ilaalcha nama tokkoo qofa deeggaruu osoo hin taane ilaalchota hedduu ta'ee fi wal falmisiisoo ta'e kan qabudha jechuudha ni hammata. As keessatti empathy and understanding are promoted. Empathy jechuun gara laafinaa fi wal hubannaan akka dagaagu taasisa. Understanding jechuun wal hubannaan. Assumptions are brought out into the open. Tilmaamni yookiin assumption yaadni yookiin tilmaamni kun are brought in the open. Ifatti baafama jechuudha as keessatti. Tilmaamni ifatti baafama. Suspension of judgment. Suspension jechuun lafarraa harkisu qaaxaroo dheereessuu jechuudha. Yookiin qaaxaroo waan takka murteessuudhaaf encouraging in order to foster understanding yookiin wal hubannaa guddisuuf promote godhuudhaaf wal hubannaa guddisuudhaaf break down obstacles jechuun gufuu diiguuf break down diiguuf jechuudha. Gufuu diiguuf murtii hannuu irratti murtii qaaxaroo dheeressu yookiin suspension addaan kutuu ni jajjabeeffama jechuudha. Encouraging ni jajjabeeffama. Maal godhuudhaaf? Wal hubannoo guddisuudhaaf gufuulee san kuffisuudhaaf yookiin break down godhuudhaaf murtiin addaan kutuun ni barbaachisa yookiin lafarra dheeressuun. Barumsa keenya akkuma itti fufatti jira. Inni afuraffaan yookiin diirra kan jiru social capital jechuudha. Kaapitaala hawaasaa. Kaapitaalli ni beekama. Kaapitaala hawaasaati.
Kaapitaala hawaasaa jechuun maal jechuudha? Building of social capital. Maqaan isaa kunoo eessarraa moggee jee gaafii qoof. Ijaarsi building jechuun kaapitaala hawaasummaadha. Outcome bu'aa waliigalaa yookiin bu'aa waloo common jechuun bu'aa waliigalaa hojiiwwan aartii yookiin warkii hojiiwwan aartii artists and social hojiiwwan hawaasummaa keessatti kan named ta'edha jechuudha. Kan moggaafameedha jechuudha. Common outcome named in artists and social change work. Social capital is collective value for all social network. Kaapitaalli hawaasummaa gatii waloo yookiin gatii collective ta'e. Value jechuun gatii collective ta'e gatii waloodha. Toora hawaasummaa irratti social networkii yookiin toora hawaasummaa networkii hawaasaa jechuudha. Yookiin toora hawaasummaa hundaati oolidha. Who people knows namoonni kan beekan jechuudha. Namoonni kan beekanii fi inclination jechuun fedhii to do things for each other that arises from this. Fedhii wantoota waliif hojjechuudha. Inclination to do things wantoota waliif hojjechuudha. Tokkoon keenya jechuudha. Other that arises eessarraa kaa'annu yookiin eessarraa madda wanti wal jaalaltii kana waa waliif hojjechuu kun kan irraa maddu this network. Toora kana irraa madduudha jechuudha. Toora irraa maddu arises from kan inni irraa maddu network irraa. Specific benefits that follow from social network including trust. Yeroo kana jennu faayidaan addatti yookiin specific addatti faayidaan isaa follow from social network. Maasarsii yookiin marsaalee hawaasummaa yookiin marsaalee networkii hawaasaa kana irraa dhugummaansaa yookiin irraa yaa'u yookiin hawaasummaa kana irraa kan yaa'u trust wal amantaa akka dhufu. Reciprocity jechuun wal faana ta'uu information odeeffannoo fi cooperation tumsa dabalata jechuudha. Include kan of keessatti qabatu. Maal of keessatti include godha jechuudha? Trust, reciprocity, information, cooperation. Bonding network that connect people who are similar, sustain, particularized in group reciprocity. Bond godha jechuudha kan walitti hidhamaniif. Bridging network that connect individuals who are diverse, sustain, generalized reciprocity. Networkii riqichaa yookiin bridge jechuun riqicha yookiin dildilaa mire. Networkii riqichaa that connect individual namoota dhuunfaa fi who are diverse jechuun namoota adda addaa yookiin namoota garagaraa sustain reciprocity godha jechuudha. Walitti hidhuudhaan connect godhuudhaan yookiin walitti hidhuudhaan wal faana akka waliigalaatti itti fufinsa akka qabaatan taasisa. Sustain jechuun itti fufinsa akka qabaatan taasisa jechuudha. Ammallee akka hin irraanfanne wanni ilaalaa jirru gahee dimokiraasiin jijjiirama hawaasummaa keessatti qabu maal akka ta'e leessanii kana jalatti ilaalaa jirra. Leessanii kana keessaa gahee hawaasummaan jijjiirama hawaasummaa irratti qabu dimokiraasiin maal kan jiru keessatti inni dhumaatii fi inni maxxarrashaadha. Inni eerra yeroo kun community development misooma hawaasaati. In community development the economic, social and physical dimension of community are considered. Misooma hawaasummaa keessatti yookiin misooma hawaasummaa keessatti aspect yookiin dimensionii yookiin gama economiitiin, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin qaama yookiin qaama uummataa yookiin qaama hawaasaa ta'ee ilaalamuu danda'a. Community developmentiin yookiin misoomni hawaasaa.
community development agency. Agency jechuun maal jechuudha? Dhaabbileen jechuudha. Dhaabbileen misooma hawaasaa kun yeroo baay'ee focus on ensuring law and mixing income housing. Mana jireenyaa galii xiqqaa. Law jechuun mana jireenyaa galii xiqqaa fi mixed income jechuun galiidha beeka. Income jechuun mixed jechuun walxaxaa yookiin makaa jechuudha. Job training shaakala hojii yookiin leenjii hojii jechuudha. Training jechuun leenjii hojii, workforce development yookiin misooma humna hojjetaa. Commercial real estate development. Real estate development ni beektaa. Misooma qabeenya daldalaa jechuudha. Commercial jechuun daldala waan ta'eef misooma qabeenya daldalaa fi small business startup daldala xixiqqaa irraa jalqabuu irratti xiyyeeffata jechuudha. In border definition definitionii bal'aa keessatti yookiin hiika bal'aa ta'e keessatti such as one offered by useful community development. Akka faayidaa hawaasa akka faayidaa yookiin useful faayidaa maalitti ilaalama? Community hawaasa misoomuutiin if dhiyeesse jechuudha. Offers akka maalitti of dhiyeessa community developmentiin kun? Akka bu'aa hawaasa misoomsuutiin of dhiyeesse jechuudha. Organization that may also aim to advise youth development. Dhaabbileen guddina dargaggootaa, healthy, fayyaa, recreation, bashannana, human service, tajaajila namaa, aadaa, other community goals, kaayyoolee yookiin hawaasummaa biroo jechuun other community goals, kaayyoolee hawaasummaa biroo tarkaanfachiisuuf kan kaayyeeffatedha jechuudha. Community development seeks to empower individual and group of people by providing akkana jechuun misoomni hawaasaa gareewwan kana dandeettii fi qabeenya hawaasaa yookiin akkana jechuun community develop seek to empower individual and group of people yookiin by providing this group with skill and resources they need to affect change in their own community. Misooma hawaasaa gareewwan community development jechuun gareewwan akkamii wajji ta'uu qaba? Dandeettii fi iskiilii dandeettii fi qabeenya maali? Qabeenya hawaasa isaanii keessatti jijjiirama fiduuf qabeenya hawaasummaa isaanii keessatti jijjiirama fiduudhaaf isaan barbaachisan needs jechuun kanneen isaan barbaachisan maal godhan uummanni kennuudhaan provide godhan jechuudha. Kennuudhaan namoota dhuunfaa laala. People jechuun namoota maal? Namoota dhuunfaatii fi namoota gareedhaan jiran, namoota dhuunfaa fi garee namoota empower godhuudhaan yookiin humneessuu barbaade jechuudha. Community developmentiin namoota humneessuu warreen barbaadan jechuudha. Karaa gabaabaa ta'een ammas isa kana yeroo qabachuu barbaadde chankii godheetiin si qabsiisa akka qabattutti. Gahee jechuun roolii isaa kana siccichuus jechee qabachuu dandeessa. Siccichuus amma siccichuus jechi jiru kun maal ibsa? Isaan kun social change agarsiisa. Caan kun immoo civic engagement yookiin hirmaannaa lammiilee hajoosan agarsiisa. Caan inni kun immoo civic dialogue yookiin marii lammiilee hajoosan agarsiisa. Caan as jiru kunis community
development yookiin misooma lammiilee yookiin misooma hawaasaa kan jiru san agarsiisa. Saan maxarrashaa inni dhumaa kun immoo social capital kaapitaala hawaasaa kan jiru san agarsiisa. Akkatti qabattu siif beeka siccichuus yaada jiru kanaan qabattaa jechuudha. Amma kallattumaan gara leessanii shanaffaatti dabarra. Leessanii shanaffaan yookiin barannoo inni shanaffaa dimokiraatik vaaliyuu jedha yookiin duudhaalee dimokiraasii. Duudhaalee dimokiraasii maal jechuu duudhaalee dimokiraasii jechuun? Duudhaalee dimokiraasii jechuun maal akka ta'e as keessa ilaalla. Core value of democracy yookiin core value duudhaaleen ijoon dimokiraasii maal fa'aadha? Maal fa'aadha jedhee si gaafatame core value of democracy kana tokkoffaa libertiidha bilisummaa jechuudha. Lammaffaan duudhaaleen ijoon dimokiraasii inni lammaffaan justice haqummaa laal maaltu irra jedhanii beektaa wanta abbaan seeraa dhahu san tooma equality jechuun walqixxummaadha jechuudha biraatiin yookiin baalaansii equality waan sadeen kun duudhaa ijoo dimokiraasii qabu keessa yookiin chankii gootee yeroo qabattu maal jettee qabatta lij Iyyaasuu lij Iyyaasuu laan kun maal bakka bu'a libertii bakka bu'a jaan kun maal bakka bu'a justice in kun immoo equalityidha jechuudha. Chankii goote qabatta lij Iyyaasuu core value of democracy maal lij Iyyaasuudha jechuudha. Salphumatti tokkoffaan jechuun there are three core value are central in discussion of the concept of democracy. Concept of democracy yookiin yaadrimeewwan dimokiraasii irratti giddu galeessaan qorannoon irratti taasifametti karaa sadiitti adda baasanii turan. There are isaanis liberty yookiin liberty jechuun bilisummaa jechuun liberty jechuun bilisummaa jechuudha. Inni lammaffaan justiceidha. Inni sadaffaan equalityidha. Let us jechuun karaa armaan gadii liberty jechuun maal jechuudha? Including personal freedom. Bilisummaa jechuun gatiin kun bilisummaa dhuunfaa dabalatee yookiin personal freedom dabalatee maal jechuudha? Mean to the individual yookiin bilisummaan dhuunfaa jechuun maal jechuudha? Freedom yookiin should be free from arbitrary arrest. Jechuun hidhaa yookiin akkanumatti nama siroorrisuu dhabu roorroo irraa bilisa ta'uu detention hidhamuu irraa bilisa ta'uu and are also homes and property manaa fi qabeenya kan ka'e should be secured from unreasonable search and seizure. Sababaan malee unreasonable sababa tokkoon malee yookiin sababa tokko malee sakatta'amuu sakatta'amuu fi qabamuu irraa bilisa ta'uu manna feetees.